Ashamaar kafuunii akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaan toosallaa jirjalatti argamtan nagaan koo bakka jirtattis naa qaqqabu. Baga jiraattanii baga eeggamtanii egaa akka har'a gaafii ijoolleen baay'ee na gaafattan meeshaa obboleettii keenyaa tokko. Meeshaaleen kun baay'ee meeshaalee nama lamaatidha. Algaa libsiin hin jiraa, meeshaaleen aadaa hin jiraa, rakabootiin abbaa gadaa hin jiraa, rakabootiin diblaayitiin hin jiraa. Meeshaalee baay'eedha jechuudha kan as keessatti jiran. Hundaa isaatu tokko tokkoon isinitti hima. Viidiyoo kana odoo hin xumuriin erguyyuu hin naqina. Ijoolleen baay'ee yeroo baay'ee osoo hin xumuriin gaafii barreessitanii osoo xumurtanii shaggaadha kanan jedhu yaada kootidha jechuudha. Asumaanis immoo waan tokko gizee ilaaltan meeshaalee jalqaba haga dhumaa ilaaltan meeshaan kun dhuguma orjinaalaa moo orjinaalaa miti kan jedhullee achumaanidha jechuudha kan itti bartanii keessattuyyuu waa'ee dimlaayitii wanni kana rakabooti dimlaayitii kanarratti hoggaan dubbadde. Sirriitti wanni isin xiyyeeffachuu qabdan yookaan beekuu qabdan jiraate taanaan dimlaayitiin kun dhaabbata isaa laala yeroo baay'ee jalaan kan itti maramuu fi teechoon isaa maal akka ta'e laala. Orjinaalummaa isaa saniin beektan. Deebisiitii immoo sahaanii isaatiillee dirribii ta'uu baatuusaa haala kanaan laala isiniin jedhaa warroonni chaanaala keenya faarawaa taatan immoo asumaan sabiskiraayibii godhaa yaada hoo qabaattan saanduqa koomentii jalatti nu barreessuu hin dagatinaa isiniin jechuun jaaladha. Dimlaayitiin kun baay'ee guddaadha. Kasini 24 fuudhudha. Akkasuma immoo abbaan gadaa kun jiddu galeessadha jechuudha. Sinii 12 kan fuudhudha. Egaa kaawwanni lama wajjiniin teechiseetoo jira. Baay'ee bareeda. Warroonni barbaadan hoggaa jiraattan keessan na dubbisuu dandeessanii bilbilli kiyya ni jira isiniin jechuun jaaladha. Akkasuma immoo koofartii isa yookaan immoo biyyoota alaatiin nuti birrii baafneetoo yookaan akka shaanxaa tokkootitti qabanneetoo bakka shaanxaa buufnee qabannee biyya galle jechuudha. Yeroo baay'ee koofartii biyya keessatti ni hojjetama. Baay'ee kaawwanni ta'e viidiyoo kanarratti argattu isinitti argisiisa jechuudha. Tiraasii lamaa fi beebii tiraasii tokko wajjiniin bareeda kan ta'etuyyuu hojjetama. Gatiin isaatiillee 6,500dha isiniin jedha hoo hojjisiifachuu barbaadan. Akkasuma immoo warroonni isa amma fakkeenyaaf amma asiin argaa jirtan diimaa kana isa obboleettiin keenya majaliisa hojjisiifatteedha jechuudha. Beebii tiraasii qabaa, tiraasota 9 qabaa, beebii tiraasii 9 qabaa, akkasuma immoo firaashaa 3 qabaa. Wantoota akkanaa kanaan wal qabatee akka isin dandeettii keessanitti hojjisiifachuu ni dandeessu jechuudha. Orjinaala isaa barbaadan jiddu galeessa isaa barbaadan haala lamaan hojjetu. Garuu waan akka gorsa tokkotti kanan isin gaafadhu isinitti himu jiraate taanan jechuudha. Meeshaalee hoggaa bittan ta'e waan boru hoggaa miiccitan isin jalaa hin tabalaashaan deebitanii miiccitanii yeroo takkitti afanneetii miti waan tokko kan gannu deddeebinee miiccina jechuudha. Akkuma ansoolaa sanitti waan nuuf borullee mana keenya keessa nu ta'uu qabu doo ta'e orjinaalan hojjisiistanii gaadha jechuufan an obboleettii kootii orjinaalan hojjisiisee fi garuu filannoo lamaadha kan natti himan haala kanaa fi haala kanaan hojjisiisuu dandeessa naan jirniitoo jechuudha. Ani kaa yeroo hundaa kana isinitti immoo abbaan jibbu haa jibbu malee ani kanan hojjisiisu sanuma gatii isaatiillee dabaleetu jechuudha. Kanan isiniin jechuu jaaladhaa. Biradistiiwwan kunillee abbaa 4 abbaa 7 ijoolleen na gaafattan ni jirtanii isiniifan dhiyeessa isiniin jechuun jaaladhaa. Egaa akkasuma meeshaaleewwan aadaa meeshaalee siinqeen ni jira, xunxuun ni jira, qoriin ni jira, boraatiin ni jira, fal'aanni ni jira. Hundi isaatu as keessatti waan dhabame hin jiru. Meeshaalee aruusaa yookaan immoo meeshaalee obboleettiin kara gaayilaatitti deemtuudhaaf jechuudha kan qophaa'e isiniin jechuu jaaladhaa. Asumaan eebbisaa gaayila gaarii siifaa ta'u jedhaati. Akkasuma immoo rabbiin itti siyaa ga'u jedhaanitti eebbisaa kana qofaa miti meeshaaleen manaa kan mukaa hojjetamanii baanni jiru isiniifan dhiyeessaa guyyaa sanitti isiniin jedha. Egaa ka tokkoon isinitti argisiisa asitti akka argaa jirtan rakabootii isaatu yookaan immoo kaawwanni isaa ilaaluu dandeessan. Furdina isaatii fi dirribii isaatii fi mastaawutii isaa jechuudha. Akkasuma immoo sahaanii isaatiillee ilaala. Mastaawutiidha keessatti immoo dirribii qaba. Kanaadha jechuudha orjinaalummaa isaa gaafa barbaadan waa'ee dimlaayitii gaafa bittan. Akkasuma ishii kan ixaana itti aarsan yookaan waan feetan itti aarsuu ni dandeessu. Kan irra teechullee akkasuma isiniin jedhan luka keessattuu luka jala laalaa'u bittan. Akkasuma immoo argaa wanni isaa hoggaa laaltanii warqaammadha jechuudha. Siniin isaatiillee siniiwwan warqaamma yeroo baay'ee wuddii ta'u. Kanaadhaa kanan isinitti mujiraate taanaan meeshaalee ishii feekii yookaan guyyaa tokkoof mana itti galee deebitanii baaftanii dhiqattanii itti deebisuu hin dandeenye homaa isin hin fayyadu. Wantoota akkanaa kana yeroo bittan laalaa dursaa gatii qofa osoo hin ta'in meeshaalee boru isinii buluu ta'uu danda'uu qaba. Bakka feetanitti illee yoo bittan hatta isiniin abbaa gadaa darajaa qaba.
kana ammoo hookan tarii ni beektanii hookan hin beektan ta'uu danda'a. Kanaafuyyuu boruufis kana amma koofartii obboleettii kiyyaa kanan egaa kanan isiniin jedha kanan hojjisiise kanaadha. Wantoota akkanaatiin wal qabatee kana fakkaatee garuu dirribii akkanaati miti gabaa keessatti ni jiru. Anis tanaan dura irratti hojjedheen jira. Kunii fi inni garaagarummaa qabu isiniin jechuun jaaladha. Kuni kan obboleettii biraa kan majaliisaaf beebii tiraasii wajjin hojjisiistedha isiniin jedha. Kuni garuu koofartiin kun tiraasii lamaa fi beebii lamaadha kana qabu. Beebii tokkoo fi tiraasii lama qaba. Kuni garuu beebii tiraasii sagalii fi tiraasii sagalii fi akkasuma mooyyuu kan firaashaa sadiidha jechuudha kan qabu. Akka argartan kanaadha jechuudha kan isaa kan ammaani fuudhe kanaadha. Baay'ee bareeda. Baay'izawwee gaafa algaa irratti hafamu immoo isinittan argisiisa. Dirribii keessa isaatuyyuu jechuudha. Egaa akka argaa jirtanidha. Hojiin isaa baay'ee bareeda. Keessattuu ka algaa irratti gaafa deebi'e sirritti bareeda. Hojii baay'ee bareedaa ta'edha jechuudha. Warri hojjisiifachuu barbaadan tokko koofartii achii fuutanii gaafa galtan shaanxan tokko isin jalaa hafaa. Lama immoo birrii xiqqaadhaan hin bittan achittis asitti immoo gaafa sharafattan yookaan zirzirtan birriin isaa bareeda. Ani garuu jaaladheen jira natti toleen bakka bareeda jedheen obboleettii kootii hin ta'a jedheetiin jechuudha. Kanan bitee isiniin jechuun jaaladha. Baay'izawwee warri hojjetan akka laayyettillee hin qabaman gabaa qabu waan ta'eef iyyuu isiniin jedha. Kanaadha yeroo eeggateeti kan obboleettii kiyyaa kun kan hojjetamee too ba'ee fal'aana argaa jirtanii fal'aana ka warroonni jaalattan hojjisiifachuu ni dandeessu isiniin jechuun jaaladha. Meeshaalee aadaa wajjiniin akkuma dura isiniin jedhee obboleettiin kana hojjisiifatte kun immooyyuu kara gaa'ilaatti kan deemtudha. Ammallee eebbi keessan ishii biraa hin hafin isiniin jedha. Viidiyoon koo kana fakkaataa yaada hoo qabaattan wantoota irratti egaa kaammoo alatti bootaan hojjedhe bootaa hojiitidha. Bootaa hojiiti. Hookaniin immoo xiraatii viidiyoo dhabuufillee dhiifamanaaf godha isiniin jedha. Kanaadha isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka xuunxunis kunoo kanaa baay'ee babbareedawwan meeshanii akkasuma boraatidha isiniin jedha. Kunniin kan abbaa tokkootidha. Baay'ee meeshaaleen kun koofartii dimlaayitii akkasuma meeshaalee aadaatiin wal qabatee kuni hundi isaayyuu kan abbaa tokkoo yookaan kan aruusaa yookaan kan heerumaaf deemtuti jechuudha. Eebbisaa kan kaanitillee eebbisaa fi hundaan rabbi nagaadhaniin itti haa galchuu isiniin jechuun jaaladha. Egaa maandajaanillee akkasuma kan obboleettii keenya aruusati jechuudha. Egaa ka viidiyoon koo kana fakkaataa immoo biradistiin immoo kan nama biraatidha. Bakka tokkotti hojjedhee egaa ka meeshaan obboleettii keenya immoo gaafa